ani asirratti miidiyaa kanarratti dhufuun qaras jechuun uummata tokkotu walitti hin galin himaa fi malee ani jechuun jaalalli kiyyaa onneen kiyya yeroo maraayyuu uummata kiyyaa wajjini. So galata guddaa qabdanii na feeru keessaniif and I know namni baay'een many media Oromoo maaliif hin baane jedhanii wannuma na gaafatanii fi amma immoo isin feerraa na kennitanii kabajaan asirratti argamuu fi guddaa hedduu natti na gammachiisa. Thank you. So jechuun dalagaan kiyya I'm a public speaker or and also a trainer. So I travel around the country, USC kanatti, bakkee adda addaa deemaa university, ijoollee university training godha. Akkasuma immoo staff member illee training godha. Wanni I guess namni baay'een ittiin na beeku yeroo undergraduate kiyya Portland State University irraa yeroo bayu graduation fi commencement speakeriin ana ture. Chaansii argadhe san keessatti yeroo san fa'aa akka ammaa kana Honnaani Oromummaan illee akkanatti baay'atee namni yeroo baay'ee akkasuma guddallee waa'ee kennan beeku beektaa. So sanuma chaansii san mee akkamitti waa'ee saba kiyyaa uummata kiyyaa akkamitti uummata biyya kanaatti barsiisuu danda'a kama jedhurraa yaada sanii fidee akkasitti jechuun afaan Oromoolee keessa buusee fi jechuun just nama encourage godhu namni kenna jechuun particularly ijoolleen biyyaa encourage ta'anii namni baay'een waan biyya kana fa'aa dhaladhee jedhe maali itti fakkaata no ani biyya dhaladhee biyya guddadhe ani waggaa gara 15-16 homaama ta'eeti ka biyya kana dhufe afaanis biyya kanatti baradhe afaan yeroo duraatiif sun story guddaadha yeroo biraa baranna ani biyyatti iskuulallee yeroo baay'ee opportunity guddaa argadhee hin deemne so iskuula 5th grade keessa drop out godheeyyuu so haga 9th grade odoo hin deemin biyya kana dhufee 9th grade asii jalqabe so jechuun ijoollee biyyaa wajjin kinshipii qaba connectionii akka gaarii and I always think oduu ana ta'uudha baatee jedhee namni chaansii kana argatee jedhe maal godhanii opportunity argatanii jedhan akkamitti maqaa Oromoo alamarratti baasanii ka jedhu isaanirraatti kaka'e wanni speeches san kennuu ni danda'eef yeroo san. Good. Galatoomii egaa mee bal'inaan dedeebinee mari'annaa egaa kun interview jalqabaan ta'uu haala amma biyya keenya irratti bal'inaan kanaa sabnu ta'a. Mee egaa akkuma beekamu jecha Hacaaluutiin wal qabatee biyya keenya keessatti waan gurguddaa ta'aa jira. Hacaaluun ajjeefamuun, Jawaar fa'aa hidhamuun, hooggantoonni paartilee siyaasaa Oromoo hidhamanii jiru, OMN cufamee jira. Mee walumaa galatti kanarraa maaltu sitti dhaga'amee jira? Kanarratti yaada maalii qabda? Kanarraa jalqabna. Okay, gaafii gaarii gaafatte. Kuni ka maal waa gaafii qabaaree kuni ka dhumaraayyuu onnee video kee arginee ture jalqaba irratti reactionii keellee arginee jirra uummanni keenyas video kee amma daawwatanii jiru achumarra sanumarratti dabalee akka yaada kee nu kennituu fi malee reactionii kee already arginee jirra. Okay. Yaa jechuun ka nu rifachiise numara kenna but we weren't surprised injiraami gara kiyyaani. Maali jennaani beeytanii akka nama akka Oromootitti uf duuba garagallee history kenna laaluu qabna beeytanii biyyi takka biyya any country biyyi minority and majority oppressed godhee jiraatu tokko there has to be a systemic oppression nama san mataa keessa gadi qabuuf in order ka xiqqaa sun gubbaa ta'ee taa'uuf example baay'eetu kennamuu danda'a kanarratti. So namni adada namni Oromoo historically irraa jalqabee yoo xiqqoo isa akkana namni Oromoo akkana ol jedhee waa jechuu barbaadu mataa keessa gadi dhayan. Beekaa keenya ajjeesuun, aadaa keenya gadi cabsuun kuni wanna history keessa ol dhufnee jenisiin galee xiqqoo yoo inni surprise nu godhee jedhe guyyaa adiin yeroo nu lafti nu iftee yeroo duraatiif nama Oromootiif xiqqoo ifaan ifee yeroo jenne kanatti wanni kun nutti dhalatutuyyuu nu rifachiise malee of course nu rafaniin bulani maali jennaan because Oromoo jechuun ummata hedduu guddaa ummata immoo wanna baraa maraanuyyuu ummata nu qabu kanaa ol jirra isinii galee so kanuma mataa keessa gadi nu dhayuu fi wanna kana nutti godhani ajjeecha obboleessa keenya ka Hacaaluu
again maal jechuu danda'alee onnee keenya nu dhukkubsatee urga yeroo gaafa saniiti ani gara kiyya akka nama tokkootitti barely slept rafnu warri ala kana jiru waan baay'ee dalagutti jirra maali jennaani onnee nu tuqe particularly the young generation maali jennaan Haacaaluun although uummata Oromoo mara biratti jaalatamaallee ta'u ijoollee jechuun warra dargaggoo biratti onnee isaanii keessa jira maaliifi nama lyricsii isaatiin ijoollee Oromummaa hagas mara hin qabne ijoollee biyya kana dhalatan ta'ee ijoollee Justin Jiraamii akkas mara politikaa keessatti illee akkas mara involved hin taane maali kanneen mara as harkise Oromummaa kana guddise so contribution hagana kan hin jenne guddinummaa Oromootiif dhiyeesse kanaaf nama mara sochoose duuti isaa sanirraan immoo aansee uddu taaziyaa sanuyyuu teennee namni boo'ee imimmaan kennaa yoo duun qoorin deemanii maal godhan ija keenna kabiraa Jawaar jechuun ija Oromooti gaafii hin qabu ija keenna kabiraa deemanii nu balleessan sanirraan immoo deebi'anii gurra keenya OMN kan nama Oromootiif cornerstone ta'ee wanna dalagaa jiru irraa gadhiidhaan kuni marti maal mul'isaree again it just goes back to the history homa kanaan dura godhaaban ammallee kanuma matama keessa dhayuuf garuu here is the thing hin danda'amu ammaan kana hin danda'amu be yerooni waa godhamutu iyyuu jira yeroo immoo wanni qara godhamee jedhu suni yeroon irra dabrutu jira ammaan kanatti yeroon irra dabree jira ammaan kana Oromoo beekaa isaa irraa ajjeesaa miidiyaa isaa irraa cufaa maali jechuun Oromoo uf duuba siisine jechuun kuni wannuma hin jirre wanna hin taane maaliif akka namni attempt godhuyyuu haga ammaani mataa kiyya keessatti naagaluu didee jira mataa dhulkursu jira just I'm trying to make sense of it because this is something that does not make sense okay maali jennaan wanni durratti dhalatee jedhu kuni by the way mo videos wannummaan ani videos create godhee jedhee fuyyuu tokkoffaa I want the world to know what Haacaaluu means to us. Yeah, maybe ummata kaawwaniif he might just be another musician, sirba amma in arga, comment yeroo baay'ee ummanni diinni kenni nama maali wannummaan akkanatti maraataniif jedhanii sirbaa tokkochatu iyyuu du'e. Birqira hundee jedhan kun akkuma dhageettan isaa of course birqidha because of he's not just a musician. He's a video keessa jira he's a musical revolutionist ummata kakkaasee onnaa jedhe sigalee so madaa baay'ee qaba qaraayyuu Oromooni ummata keenya jechuun wanna baay'ee keessa tarree dhufnee yeroo hafuura nu baafatuu barbaannutti wanni akkanaa yoo nurratti dhufee jedhe inumaayyuu wanni amma ta'ee jedhe kuni sila kanaa oliyyuu ka ta'uu qabu sinigalee inumaayyuu namni keenya ammaan kanallee suutuma jedhaa deemaa jira malee sila kanaa ol biyyi sun sila ammaan kana biyya taate jiraachuu iyyuu hin qabaatti sinigalee wanni haganaa kun marti nutti ta'e yoo wanni tokkochi immoo uummanni kunniin beekuu qabu jiraatee jedhe nama Oromoo irraa ammaan kana beekuu qabu jiraatee jedhe Oromoo garaa laafa malee jazbaa miti okay clear ta'uu fi kana particularly kuni keessattuu akkuma warra amma biltsiginnaa keessattuu warra Oromoo ta'anii biltsiginnaa keessa jiranii maali keessa jiraatanii jinni janka keessa warra jiraatanii maal jedhan kun beekuu qaba namni Oromoo waa maraayyuu lash mee gadi calisa mee akkas jedhaa aadaa kennatu saniin nu guddiseef namni lashise malee wallaalaa fi miti particularly warri dargaggoon wallaalaa fi miti kan callisanii jedhan so gubata qabna of course namni Oromoo gubata qaba gubata madaa qaraayyuu madaa qaburratti madaa irra tare itti edaani kanaafi warri ala jiru kunillee gubata qabna warri biyya jirullee gubata qaba kanumatu natti dhaga'ama akka nama tokkootitti immoo akka in general akka nama Oromoo maraatitti gubatatu nutti dhaga'ama ayyee tamam mee karmaan ajjechaa Haacaaluutiin wal qabatee akkuma amma jennee Jawaar jalqaba taargeetiin jalqabaa Jawaar ture Jawaar yeroo dheeraadhaaf Jawaar haa hidhamu Jawaar akkasaa ta'u Jawaar ajjeefamu haga haa ajjeefamu warreen jedhan jiru keessattuu leellistoonni sirna naftanyaa Jawaar akkamiin biyya kana keessa nagaadhaan jiraata jechuudhaan yeroo dheeraadhaaf kaampeenii gurguddaa biyya keessa fi biyya alaatiin wal ta'uudhaan Jawaar irratti kaampeenii gurguddaa gaggeessaa turanii yeroo ammaa kana Jawaar hidhamee mana dukkanaa keessatti hidhamee jira guyyaa har'aa kana immoo feesbuukiin isaallee cufamee jira sa'aatii muraasa jechuudha.
mee dararaan Jawaar irra qaqqabaa jiru jijjiirama biyya sana keessatti Jawaar fideef kun ni mala warra amma 4 kiiloo mootummaa masaraa keessa taa'ee aangoo Afrikaa qabu kana bakka sanaan kan ga'e Jawaar fa'aa otoo ta'ee jiru biyya sana keessatti Jawaar waggaa 5 darban qabsoo uummata Oromoo gaggeesse keessatti namni olaanaa nu guddaa qabu har'a mana hidhaa keessatti mana hidhaa qofayyuu miti dukkana keessatti dukkana qofayyuu miti qobaatti hidhanii daraa guddaan yeroo ammaa kana Jawaar irra gahaa jira mee kan akkamitti ibsaa jirta kun uummata Oromooti fi maal jechuudha nama maal godha garaan nama gubatee fi maal jedhee mammaakni waan lama jechuu barbaada kanatti tokkoffaa kamalee tokko natti dhagayame jechuun wama matama keessatti comprehend godhuun natti dhagayame beektaa akkamitti nama ol fuudhee algaarra si kaayee jedhe tokko qarqaarsa qeerrootiif qarqaarsa rabbiitiin dhugaa yoo dubbannee jenne Jawaar jiruu fi wanna kanatti fixee okay jiruu fi ganamaaf galgala haga the rest of us yoo jiruu kenne yoo nu jiraannu Jawaar ganamaaf galgala kanarratti dalagee qabsoo kana hagatti tanaayyuu waa tana fidee dhugaa rabbi yoo dubbannee jenne warri amma keessattuu maqaa oromummaa qabaatanii warri amma wanna aangoo irra jiran kunniin waggaa lamaan kanaayyuu dhugaa isinii dubbachuuf waggaa lamaan kanaayyuu ka ta'anii haga ammaa ka turanii ka jedhaniif maqaa Jawaariitiif beekuu qabanii beekaa kana Jawaartu qeerroo mee cal'isa mee obsaamee guyyaan hin dhufamee mee nagaa karama nagaatiin mee chaansii haa kenninuufi jedha harkarra qabee uummata kanneen uduu beekani wallaalaa ta'amma xiqqoma isiin mataa isaanii keessa duwaa jiraate ummata keenya kanneen kaama wanna aangoo irra jiru dhiisiti ummannummaan nafxanyaa kunuyyuu usuu beekani maqaa Jawaariitiif haga ammaa kana biyyattiin sun akka amma jirti silaa qeerroon akka yeroo bilisummaa argatanii jedhan saniin gaafuma the so called presidentin kenna kuni fuudhee wanna namitatti qeessi achi uf bira kaayee nafxanyitti wanna jettu sun uf bira kaayee gaafa jedhe san silaa wanna marii san irraa buusaniin isii galee garuu hoo mee lash jedhamee suuta malaanii gaafa wannaan dhufee jedhee filannoon gaafa dhufee jedhee akkan gonaa jedhee malaan akkanatti qeerroo akka wannaan jenne akkan daa'ine godhee qabee haga ammaa dheessisee jedhe salphinni amma isaan irra gayaa jiru kun ka ufa foollee gayu haga gaafa isaan balbala san gadhiisanii bayanitti kuni marti maalirraa dhufiree jazaa Jawaar godhaa jiru kana nagallakti godhu tuffatu okay tuffatuun Jawaarin qofa tuffatu miti ilma Oromoo tuffatu maal fidan jechu sigalee kuni marti kanarraa dhufutti jira maal fidanii beeytaa yoo nama tokko maal fidda jettee nama tokko yoo gadi mataa keessa unquurte yoo jette jala namni sun lafaasitti ol ka'aa beeki lafaasitti ol ka'a yoo lafaasitti ol ka'e immoo deebiin inni si deebisu it is not going to be pleasant okay and that's exactly what is happening biyya keenya sanit and that's exactly what is happening in the diaspora we are not sleeping anymore okay wanni isaan godhanii ka wanni haa caaluroon isaan keessa wanni Jawaarii keenya fuudhanii isaan hidhanii Baqqala Garbaa ijoollee wanna sabboontota Oromoo kenna wanni isaan godhanii jedhan kunni marti ka akka kiyyaa kanaayyuu lafaa kaase beekuu qaban waa tokko ibidda tokko dhaamsine jedhani ibidda biraa gara biraati ufitti kaasutti jiran kaasanii immoo ibiddi kun deebi'ee hin dhaamu hin rafnu ganama galgalaa fi jidduu waan jiru sanirratti illee dalagutti jirra beekuu qaban kana dhaamsuma san dhaamuu barbaada gubaa Jawaar hin bayammoo mana hidhaasanii yoo bayummoo akka Nelson Mandelaatitti baye achirra 4 kiiloo seeda maal jedhe naan jedhe yoo san hin godhin immoo ummanni kunniin the so called biltsiginaa warri amma mootummaa irra jirtan kunniin keessattuu warri maqaa Oromoo dhayatan kunniin yoo hadhaa boru osoo hin jedhin Jawaariif ilmaan Oromoo achi keessa kayitanii jettan san mara gadi dhiistanii yoo hin jedhin beekadha yoo mootummaan kun daaquuf deema ummata keenya mootummaan kun jiguuf deema akka bubbeeti dhufee lixuuf deema waliin lixuuf deemtani gaafa san immoo beeka namni Oromoo yeroo lama
dhiifama isinii kennuuf hin deemu. Gaafa amma taree jedhe kana haa ta'uumee homamaraayyuu kun akkama jawaariitii ka mee amma ummata kanniini interview isaa argitanii jirtan nama meeqatu warra yeroo san nama torturii godhaa turetu silxaanarra ture ammaan kana. So sammaraayyuu mucaan kun gadi sabbaree garaa ofii keessa gadi qabatee mee lash jenneetu suutaan ummata kanniillee qarqaaraa deema. Jazaa kana dhabanii fi garuu again salphatuuf deemtan ummata kana amma yoo mootummaan kun asii citee jedhee bakka galtan hin qabdan biyya san keessatti ummata keenya ija maaliitiin ol jettanii laaluuf deemtan hin dandeettan biyya san keessa jiraachuu atanii biyya biraatti galuuf deemtan Ameerikaa kanallee dhufuu hin dandeettan bakka mara Oromooti ciisa ka gubatee ka isin waa meeqa gootanii jirtanitu yoo sin akka nutti hin dhalanne jettanii jettan ammaan kan hadha boru iftaan uduu hin jenne gadhiisa ummata kanniin hin dandeettani gadhiisa namicha kana immoo gadhiisisa yoo nama maraatee jedhe maraataa firatu hidhata jedhanii yoo mamaakan yoo qalbii dabarsee jedhe hin beeytanii simarti itti haasaya namtichaan gattaa'i jedhaani ummata Oromoo ammaa achi isa dhiisaati isaa luka tokkochaan okkolaa jiru kan dhiisaati warri kanaan dura aangoo irra ture warri waggaa 50 waggaa 100 bulchina jedhee onni ofii kana dhaabee warri jedheeyyuu argitan waan itti ta'ee jedhan wama ummata kanniin tuqetu iyyuu naagaluu dide beeytanii argitan akkamitti deebitanii ummata Oromoo ka ija banatee waan mara argee keessattuu ka bilisummaa test godhee jedhe ila ka waan mi'aayuutti nama test godhee jedhe amma achi gadi deebifnee qawween awwaallee bulchina jechuun haraama beeka hin ta'u kaabe hin ta'u wama hin taane. Sorry, Demi, gaafii kee gaafadhu dhiifama. Homaa miti. Meegaa ajjechaa caalutti wal qabatee akkasumas Jawaar fa'aa hidhamuun hooggantoonni paartilee siyaasaa hidhamuun kun aarii guddaa uummata Oromoo keessatti kaasee jira. Uummanni Oromoo yeroo ammaa kana warraaqsa gaggeessaa jira. Bakkeewwan karaa nagaatiin uummanni keenya gaafii mirgaa gaafachaa jira. Jawaar fa'aa atattamaan akka mana hidhaa keessaa ba'an gaafachaa jira. Akkasumas biyya sana keessatti jijjiiramni bu'uura ta'e nama jijjiiruu otoo hin ta'in Abiy kaasanii nama biraa achi buusuu otoo hin ta'in siistamaatiikii yookaan jijjiiramni bu'uuraa biyya sana keessatti akka dhufuu fi uummanni Oromoo gaafachaa jira qabsoo eegalee jira. Har'a Jawaar mana hidhaa keessa jira. Kanaan dura yeroo adda addaa dubbachaa turre Jawaar ani uummata Oromoo fi Rabbi abdadheen biyyatti galee jedha. Har'a Jawaar mana hidhaa jira. Hooggantoonni paartilee siyaasaa mana hidhaa jiru. OM ijaafurra uummata Oromoo hidhamee jira. Uummanni Oromoo kana booda maal eega? Qabsoon eegalame akkamiin jabaatee itti fufuu qabu? Mee kanarratti waan dubbattu yoo jiraate uummata keenya biyya keessa jiruuf qeerroodhaaf qarreedhaaf qabsoo eegalame kana akkamiin jabaatanii itti fufuu qabu jetta tamam. Gaafii gaariidha. Wanna jechuun xiqqoo na tuqe jettee beektaa ammaan kana Jawaar yeroo baay'ee irra deddeebi'ee nuti ummata Oromoo keessattuu qeerroo fi Rabbiin abdanneeti asteen san abdadheeti akkatti haasayu kanatti haasayaa jedhe beektanii san abdatee biyya silaa akka gaarii akka amanuutti akka barbaanne haasayuu dandeenyu kana keessaa ba'ee biyya san dhufe ummata biyya keenyaa isin abdatee dhufe amma Haacaaluun illee hin duune Jawaar illee hin hidhamne gaafni namni marti du'e jedhamnee gaafni jedhamu gaafa namni Oromoo keessattuu qeerroon Oromoo kara manaa ol deebitee akka durii sanitti nagayaan callisee jiraachuu gaafa jalqabde gaafa san namni marti du'e gaafni jedhamu gaafnummaan namnummaan ilmoo namaa ta'e namni Oromoo ta'ee maqama Oromoo kanaayyuu ol jedhee ka dubbachuu hin qabne gaafa san gaafa namni biyya keenyaa jiruu fi kana gaatu ol deebi'ee gaafa jedhe sigalaan keessattuu namni akkanatti isaan irratti abdatee jedhe namni akka Jawaari namni ruhii ufii akkama duratti jedhee jedhe kana laayifiin qabaanne gurbaan kuni nama Ivy League schoola keessaa bahee jedhe biyya kanatti mallaqa meeqa kafalamee fi nama jiraachuu danda'u isin galee kana mara dhiisee faamilii ufii dhiisee ummata ufiitiif jecha yeroo as jiru odoo jiruu Ameerikaa kan oduu hin jiraatin ammas biyyatti galee citizenshipii ufii forfee godhee ummata ufiitiif haganaayyuu hidhamee inni mara hidhaa keessa jiraachuun
wanna godhaa beektaa akka nu taazabsiisaa beekaa akka Oromooti wal taazabuu qabna uummata keenya. So ammallee qeerroon I know itti jirtanii qeerroof qarreen hin beekta waan isin gootu advaayisii wanni tokkochi wanni isinii kennuu dandeenyu hin jiru. Maarree fookasii keessan garana karaa isin godhina haga Jawaar bakkeessanii gadhiifame haga ilmaan Oromoo marti keedhaa keessa jiran bakkeessanii gadhiifamanii jedhanitti waatak business as usual ka jedhamu sunniin biyya san keessa dhalatuu hin qabu. Nutis warri ala jirru kun dhugaa rabbii taanaan nu'u jiruu kenna wanni jiraachuu dandeenyee wanni guddatuu dandeenyee fi because Jawaarin tamaamanneeti dhugaa rabbii dhugama rabbii isinii himutti jira isinii galee gara kee akka nama tokkooti yoo uffadhee jedhe I was able to relax and work and succeed in this country because I know Jawar got it. I know this man has it, and I know, he's a close friend of mine, and him beek how jechun, gubata innu to fitif kabu, bekomsa isa, intalla isa, wamara isa, strategically akanitidem kanamara wonne bekuf confidence gudda na kenne, inna bay eke na forobi kana galuf confidence gudda kenne. Amman kana, eta mana inni mana hida sen. Nuufi du'ata argame sanif ummanni ala jiru kunillee tokkattiin kenna raftiin jiru beeka rafaa hin jiru takkattiin kenna rafaa hin jiru beeka akkuma san isinillee warri biyyaallee rafina hin nyaatina hin dhugina haga gaafa Jawaarii fi ummata kawan haga mana hidhaati baasanitti sanuma jechuu barbaada warri miidiyaallee please headline irraa hin buusinaani okay every day headline irratti wanna jiraachuu qaba of course warri diinonne kennin kana barbaadan qaraayu kanuma irratti wanna iyyaa tura ne galuu fi dile isaan akamitti Jawaarii wanna biyya san keessa taa'ee jiraata kanumaa fi kun fuudhee akkas godhe ummata kannin gammachiisuuf garuu hin ta'u ummanni Oromoo hin ta'u hin beekan ummata kiyya hin beeka ummanni Oromoo horoma nama akkanatti isaaf du'ee ruhii fi kennee jedheefi dhiisee manatti galee daabboo himanyaan ummanni Oromoo san I can guarantee you that. Ayyeme galatoomi kan meekanuma wal qabatumaan shira adda yeroo ammaa kana mootummaa shira adda addaa gaggeessaa jira ajjechaa caaluu irratti waan baay'ee dubbatamaa jira akka Oromoo wal ajjeesitti fakkeessuudhaan gama dhaaba Oromoo keessaa shane kan jedhamutu Hacaaluu ajjeesee jechuun akkasumas Jawaaruma fa'itti shira adda addaa xaxaa jiru Jawaar awwaalcha deemee mana bayya akkuma nama tokkotti birmatee iddoo sanatti argamee Obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa waliin mee mootummaan kun shira mootummaan kun uummata Oromoo irratti gaggeessaa jiru shira sirna leellistoota sirna nafxanyaatiin wal utubuudhaan waan uummata Oromoo irratti gaggeessamaa jiru kana biyya keessa fi biyya alaatiin ta'uudhaan miidiyaa isaanii fayyadamuudhaan leellistoonni sirna nafxanyaa durii uummata keenya ajjeesaa buqqisaa turan kuni har'a shira isaan gaggeessaa jiran uummata keenya kan biyya alaa fi biyya keessaa waliin ta'uudhaan uummata keenya irratti gaggeessaa jiran kan warri kaleessa Jawaar haa hidhamuudhaan har'a Jawaar hidhame OMN cufamuudhaan warri iyyaa turan OMN cufame Baqqalaan akkasaa ta'u warri jechaa turan har'a Baqqalaan hidhame uummanni keenya akkamiin kana ofirraa qolachuu danda'a kan biyya keessaa kan biyya alaa qeerroon qarree waliin ta'ee shira leellistoonni sirna nafxanyaa kun uummata keenya irratti gaggeessaa jiran uummanni keenya kan biyya keessas kan biyya alaas akkamiin waliin ta'ee waan kana ofirraa qolachuu danda'a kanummaa jettee irratti gaaffii bareeda homaa kuni by the way wanna surprise nama godhuu miti beeka kuni waan warri kanaan duraallee homaa kana oofaa ture of course malli jalaa badee gara yoo dhabanii jedhan obviously of course akkana ooman jirre fabricate godhanii nama walitti buusuuf maali kana namni Oromoo tokkochi isaa dhugamaan namni aqliin isaa namni dalagu kana legitimate godhee fudhatanatti hin fakkaatu gara kiyyaanani it doesn't matter what your perspective or your political philosophy is whether shanee jaalattee jibbite kana wanni namni dhugamaan namni Oromoo namni ufiin jedhee jedhu kana dhugaa godhee waan fudhatee onaa jiru kun wanna nama walitti buusuuf deemani so discussing maayyuu wanna godhamuu qabuu miti amma Oromoos wanni kun
kan hin beekama wanni kun engineer godhameeti wanni dalagamee ka jedhe wanni kun so namni Oromoo irratti wanni walitti rifatee wanna jedhuuf illee hin jiru wanni biraa wanni jiru wanni akkanatti amma isaa wal keessa oofanii haasayamu kun marti particularly from their side media ma isaanii irratti kana mara godhan right media naftanyaa irratti namni Oromoo odoo kasan oduu laaluu dhabaatee jedhe wanna akkana itti exposing ta'u himbayu internationally kana mo beeka qabnee jirra si afaan akkanatti cufnee okay internationally wanna thanks to them biyanu yaasanii afaan barannee jirra bakka jiru maratti sinigalee so we will control the narrative kabiya kana ka jiru sinigalee so kabiya kenna ka cambanii isaan afaan isaaniitiin cambaa oolan they've been doing this for forever so homa namni Oromoo akkasitti focusiti godhuun qabu wanna isaan jedhan osoo ta'ini daangeriin ka dhufu yoo wanna isaan jedhani namni kenna fudhatee shakkii wal keessa wal shashakku maali kana yoo jalqabee jedhe yeroon sun ammi yeroo akkasitti namni wal shashakku miti kaaboodhaaf yeroo wal shashakkan yeroo dhufiitti tamtantu jira ammaan kana garuu focusiin kenna warra waan kana godhaa jiru irratti ta'uu qaba wanna statement amma isaan achirraa baasanii maali kana dhugaa rabbii dubbachuuf ani gara kiyyaan cover you godhamuun qabu wanna media Oromoo irratti because it's nonsense it's a laughable wama wanna akkasitti wanna qabu miti amma kana mitiin sufaati gadi baatee wanna isini wal keessa dhayaa turte sunniin faati wanna namni marti itti kolfeetu maan bira taru malee wanna sensii kennu miti akkasuma jechuun mootummaani ruhiin itti dhuftee jette tokko this is the characteristics of every dictators and oppressors okay so distracting ta'ina wanna yaada akkana kanniin ka dhufuuni yoo rakkina kenne yoo qabaanne jenne internally wanna yoo qabaanne jenne that's okay we solve that okay akka Oromootitti walitti dhufne wanni solve goonun jira garuu ammaan kana focusii ka godhuu qabnu akkamitti mootummaa kana dictatorii nurratti ta'ee nama kenna hidhee nama kenna ajjeesaa jiru kana akkamitti karaa irraa qabnee wannaani biyyattiin suni freedomii dhugaa demokraasii dhugaa ka haqaa argate akkamitti jiraataadha ka irratti ka focusii godhuu qabna Mega gama biraatiin hawaasti keenya jalqaba irratti jettee jirta hawaasti keenya biyya alaa keessa jiraatu ka durii caala mootummaa irratti hiriira gaggeessaa jira keessattuu dargaggoonni yookaan young generationiin kan durii caala argamanii beeknee yeroo ammaa kana hiriira gaggeessuudhaan hiriira qindeessuudhaan addunyaa guututti mootummaan kun akka uummata Oromoo ajjeesaa jiru uummata Oromoo fixaa jiru paartilee gaggeessitoota paartilee siyaasaa hidhamaa akka hidhaa jiru addunyaatti expose gochaa jiru mee kanarratti egaa atillee warra biyya kanatti guddatan biyya kanatti baratan keessaa nama tokko mee akkamitti uummanni biyya keenyaa hawaasti keenya biyya alaa keessa jiru keessattuu young generationiin kuni mootummaa kana saaxiluu irratti maal hojjechaa jirtu akkasumas maaltu hojjetamuu qaba Galatoomi gaafii guddaa gaafii bareedaa gaafattee wanna baay'eetu hojjetamutti jira ammaan kana sinigalee kun immoo hoppii warra ijoollee qeerroof qarree biyya keenyaatiif beekaa akkuma baduratti jedhe san rafutti hin jirru wanna kana akkasiin jenne irratti dalagutti jirra kan immoo gadi baasuuf illee deemnaa wanna adda addaa garuu first of all ammaan kanayyuu as we speak this guy for a moment akka wanna Nobel Peace Prize winner ta'ee alamni celebrate godhee yeroo duraatii fi namni biyya wanna Afrikaa san keessatti akkas ta'uun akkuma celebrate godhan saniin itti saalfatanii jiran we have made sure that media marti wannaan isaa article isaa barreessanii jedhan titlein isaa namicha akkanatti wanna Nobel argatee jedhee amma gara dictatorii deebi'aa jira ka jedhu kun marti it's coming back kuni effortii nama biyya alaa jiru kanneen irraa dhufu jira so delegitimize ta'ee jira ammaan kanatti wannaan awardiin maalii isaa sun so tokko san lammaffaa immoo biyyattiin suni qarqaarsa biyya alaatiin alatti faana tokkocha fudhachuu hin dandeettu okay biyyaa miti be duwwaa qabanii irra ta'anii beeytanii uummanni kunniin ummanni haga amma biyya san cadhisee kijibumaan akkanumatti Itoophiyaa jedhaatumaan samaa ulgeessaatumaan kijibumaan deeman
These are people. This is a country. I have to say this. This is a country where a few group of people, no more than 15 to 20, have controlled everything and have oppressed the remaining 80%. Biyya bee akka nama tokkotti yoo si himee jedhe nama harka ofii furraa muree ija ofii uf jaamsee gurra ofii uf balleessee wanna xiqqoo qofaan function godhu akkasiin beeytaami. Although Ethiopia is, if we speak it in that way, is one of the only sub-Saharan country that has never been colonized, even that's, in a quotation, never colonized. Haa ta'u yume colonize yun taane ajenne achi haa kennu. Biyya ogdoo hin colonizing ta'in, it is one of the lowest of the low. Why? Because